finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jechuun of waaman lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa geessisan. Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu ganda Fiixaa Boqqootti lola faannoo Amaaraa uummata nagaa irratti banteen magaalaa Fiixaa Boqqootti namoonni hedduun ajjeefamanii kaanis qe'eef qabeenyaarraa buqqisuun akkasumas qabeenyaa uummataa gubaniiru. Sababa lola hidhattoota faannoo Amaaraa ofiin jedhan sanaan kanneen ajjeefamaniif kan du'arraa hafan mana yaalaa seenan Jammaraa Taaddasaa, Barsiisaa Misgaanuu Gammachuu, Waggaarii Beekaa kanneen faannoon ajjeeftee reeffi isaanii argame yoo ta'u, Olaanii Tichaa, Oromiyaa Badhaasaa fi obbo Jaallataa Gonfaa warra rukutamanii haala yaaddessaa keessa jiranidha. Jiraattota hidhattoota faannoon ajjeefaman sana keessaa bulchaan magaalaa Fiixaa Boqqoo obbo Barraa Taganyee bitootessa 1 ajjeefamuu jiraattonni dubbatan. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu Galiilaa magaalaan Fiixaa Boqqoo har'a ganamarraa eegaltee humna finxaalessaa faannootiin weeraramee ooleera. Weerara finxaaleeyyii kanaan uummatarraa qolachuuf qaamni mootummaa yaalii taasisee akka jiru jiraattonni dubbatu. Yeroo kana gara mandara 6tti darbuun faannoon kun uummata buqqisuun qabeenya gubaa fi horii uummataas saamtee uffataa deemteetti jedhu jiraattonni. Tibbana walitti fufiinsaan humni finxaaleeyyii faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongorootti ajjechaa jumlaa fi qe'ee fi qabeenya irraa buqqisaa fi qabeenya isaanii gubaa erga turanii guyyaa har'aa immoo gara Wallagga Bahaatti ce'uu danda'aniiru. Yeroo ammaa kana uummatni Oromoo bakkoota finxaaleeyyiin itti weerara banan lakkisanii buqqa'uun godaanaa jiru.